Jira jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show torban kanaa nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna Gammadaa Show kan torban kanaa eegalee jira. Gammadaa Show torban kanaanis keessummaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan kiyya guyyaa har'aa ammoo nama baay'ee jabduu dubartoota hedduudhaaf immoo akkasumas dargaggoota hedduudhaaf nama fakkeenya ta'uu dandeessuu fi waan hedduun irraa baratamuu danda'u. Itti aantu pirezidantii mana murtii oliyyannoo magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Firaa'ol Tolasaa jedhu gara Gammadaa Showtti affeerradheen jira. Aadde Firaa'ol Tolasaa dhiyeenya kana immoo magaalaa Washington DC biyya USA Ameerikaa keessatti biyya keenya bakka bu'uudhaan walfalmii gurguddaa taasisaa nama turtee fi akkasumas muuxannoo fi mudannoo jireenya ishee kan waliin dhageenyu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'a isiniin jenna. Gammadaa Show gama YouTube'dhaan warri nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Sponsorri sagantaa keenya ammoo baankii Awaashii fi akkasumas Itiyoo Telekom. Sponsorri keenya sadaffaan immoo Mijuu Coffeedha. Hunduma isaanii naa galateeffadhaa. Maarree produuseroonni keenya immoo Aadde Firaa'ol Tolasaa Gammadaa Show irratti hirmaachuudhaaf stuudiyoo keenyatti argamteetti naan jedhanii Aadde Firaa'ol Tolasaa immoo haamilee ho'aadhaan waliin asiman. Baga nagaan dhuftee Firaa'ol. Akkam jirtu? Nagumaami akkam fayyuma jirta? Baga nagaan dhufte? Noori. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa, dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekom. Baankii Awaash. Firaa'ol Tolasaa jettu baga nagaan dhufte? Baga nagaan dhufte. Cheers. Egaa mana murtiitti kabajamoo isiniin jedhu nuti har'a shoora waan jirtaniif bashannanuunis waan nurra jiraatuu fi kabajamoo isiniin jenne garuu kabajaan keessan akkuma eegamatti ta'eeti. Firaa'ol haadha seeraati immoo abbaa seeraati yeroo baay'ee haalli itti waamama keessanii kun baay'ee nama rakkisa waan ta'eef. Ati haadha seeraati moo abbaa seeraati? Dhugaadha. Dhimmi abbaa seerummaa fi haadha seerummaa kun xiqqoo ishee controversialidha. Falmisiisaadha. Namoonni gama mirga dubartootaa falmuutiin jiran yookaan feministoonni wantichi waan saala ibsudha. So waan hundumtuu dhiiraaf waan kennamu waan ta'eef abbaa seeraa jedhamaa falmii jedhu qabu. Gama biraatiin ammoo yoo ilaalte wantichi waanuma akka entitlementii wayiti malee purpose-insa saala ibsuu miti. Afaanota biraa yoo ilaalte judge daanyaa afaanuma nuti warri afaan biraa lamaaniif iyyuu ta'ama. Judgenis Ingiliffasi daanyaanis kan jennu afaan Amaariffaanis dhiiraafis durbaafis wanta adda qoodu hin jiru. Kan afaan Oromoo kun abbaa seeraa abbaa alangaa jedhama. Haadha seeraa haadha alangaa immoo hin jedhamu. Dubartiidha taanaan abbaa jechi jedhu dhiiraaf fayyadamna taanaani maaliif haadha isa jedhu hin fayyadamnu kan jedhudha. Falmii guddaa jira. Falmichi isadha. Bakka itti dhaabbatteetu murteessa yoo abbaa alangaa abbaa seeraa jechuun dhiirummaa mul'isuufidha jettee kan amantu yoo taate dhugumaa falmichi sound godha jechuudha. Yoo immoo entitlementii dhumadha yoo jenne immoo acceptable ta'uu danda'a jechuudha. Garuu immoo gaafa laaltu hawaasa keenya keessatti olaantummaan dhiirota waan hunduma keessatti iyyuu hin mul'isa. Tarii abbaa seeraa jecha jedhu kanas dhiiratu baasee ta'a. Ani garuu extremii isa sana deemee haadha seeraa jedhamuun qaba, haadha alangaa jedhamuun qaba, extremii jedhu bira hin jiru. Garuu abbaa seeraa gaafa jedhamu entitlementiidha jedhee mana. Akkasitti seera irrattis immoo wanti dhiiraaf barreeffame dubartiidhaafis in hojjeta. Hojiirra oolaa. Innumti mataan isaayyuu rakkoodha jedhu namoonni warra mirga dubartootaa falmanii wanti
dhiiraaf barreeffama amma seeruma heerumti biyyaayyuu akka dhiiraatti barreeffame wanti akka dhiiraatti barreeffame hundumtuu dubartiidhaafis hin ta'anni jedhu kun sirrii miti dubartiidhaafis barreeffamuutu irra jiraataa jedhu. Ati immoo amma laal akka nama afaanillee sirriitti nama beeku booda irratti dhufnaati waloodha yookiin walaleessituudha yookiin nama jechootaan waa dubbachuu danda'u tokko dubartiidha immoo amma immoo itti aantuu mana murtiiti pirezidantii mana murtiiti. Kanaaf jechoonni kun si wajjiniin baay'ee waan deemanii fi falmisiisoo keessa dhaabbattee isa kamitti of ilaaluu barbaadda akka sirra tufaa'oo waan falmuu barbaaddu jiramoo ati lakki rakkoon qabu warra jedhanii amanan keessa jirta daawwattoonni sirriitti kana akka beekaniif. Sila sii kaaseera ani entitlementidha jedhee nama malee saala ibsuudhaaf itti fayyadamna jedhee hin amanu. Kan biraamoo waa'ee walqixxummaa dhiiraaf dubartii yoo kaasne wanti nu sirreessuu qabnu waan baay'ee jira baay'ee jechuun maqaa maalii kanarra darbee practically lafa irratti wanti sirrachuu qabu ilaalcha irratti maal irratti wanti sirrachuu qabu waan baay'ee jira. Har'a waan dhiiraa waamamee fi wantichi miidhaa qabaa faayidaa qabaa falmii jedhu bira dabarree wanta lafa irratti gochaan ta'u sirreessuu irratti fookasotoo goone isatu irra caalaa dubartoota fayyada jedhee yaada. Waan hundumaa waan dhiiraan barreeffame kan dubartii ta'uu qaba akka diraamaa wayii tokko ilaaltetti ta'e shaayii tamxaallinyi waan akkasii waan hundumaa dhiira ta'uu qabu dubartii ta'uu qaba waan jedhutti yoo kan seennu ta'e ijaarama hawaasaa diiguu baay'ee qabaachuu danda'a wanti sun soosaayitii keessa seenee jechuudha. Isa asitti garuu wantoonni sirraa'uu qaban wantoonni irratti falmuu qabnu wantoonni irratti qabsaa'uu qabnu wantoonni walqixxummaa dubartootaa mirkaneessuu jennu hojii tangible ta'e lafarra jiru waan baay'ee jira jedheen amanaan personally waan akkasii xiqqoo argumentiin taane keessa galuu ta'uu danda'a laata yaada jedhuun qaba. Ani garuu akka kootti entitlementidha abbaan seerummaa malee akkuma sila siin jedha patriarkaalidha hawaasni biyya keenyas hawaasni addunyaas patriarkaalidha. Kana jechuun olaantummaan dhiirotaa domination dhiirotaa jira isaan haalu kan keessatti calaqqisiifamudha. So wantoonni akkasii jiru garuu isa caala more kan anaaf sound godhu yookaan immoo irratti otoo hojjenne jedhee kana yaadu isa lafa irratti dubartoota irratti qaqqabu miidhaa garaagaraa discriminationii garaagaraa violence maalii warra jennu kana isaantu more affect godha dubartii jedhee nama malee maqaa waamamuun waan miidhaa nurraan geessisu hin jiru. Faayidaas ilaalchatu reflect ta'a waan waamtuunis ilaalchuma hawaasaatu reflect godhama garuu immoo still isarra waan caalutu jira jedhee waan namanuufi. Egaa takka nama mana murtii oolutti yookiin mana murtiis geggeessutti dhiibbaaleenni fi akkasumas rakkinoonni adda addaa gama dhiiraatiin dubartootarra baay'inaan gahaa oolu. Isa kanarratti hammam irratti hojjechaa jirtu akkuma mana murtii magaalaa Finfinneettis haa ta'u atis immoo akka dhuunfaatti akka dubartii tokkotti dhiibbaa dubartootarra gahu kana hammam akka isaan ofirraa qolataniif bakki ati irra jirtu hoggansi ati irra jirtuu fi taayitilii ati qabattee jirtu sun dubartoota baay'ee fayyaduu danda'a jedhee waan ani yaaduuf jechuudha. Isa kanarratti hammam hojjetteetta firaan? Akkuma jenne wanta lafarra jiru irratti yoo hojjenne jijjiirama hawaasaa fiduu dandeenya jedhee yaada. Ani akka dhuunfaa kootis akka mana hojii hojjedhuttis ani akkamitti nama personally dhiibbaan dubartoota irra qaqqabu waan physical abuse qofadha jedhee namanu walqixa equal representation yookaan immoo hirmaannaa walqixaa dhabuun carraa walqixxee argachuu dhabuun dhiiraaf dubartii gidduutti garaagarummaa guddaa uumaa dabalataan immoo manipulationoonni jechuun jechaan verbal wantoonni ta'an physical waan ta'u irratti dabalataan jechuudha. Physicaliin isa baay'ee cimaa isaati. Isaa asittiyuu waan baay'eetu jira wanti sirraa'uu qabu jedhee yaada. Isaan keessaa akkuma isin jedhee hirmaannaa walqixxummaa fi carraa walqixxee kennuu waan kana fakkaatan anis bakkan hojjedhutti sanarratti wantaan contribute gochuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Abbootiin seeraa yeroo muudaman ta'uu danda'a, hojjettoonni yeroo qacaraman ta'uu danda'a. Akkamittiin
hirmaannaa fi carraa wal qixxee kennuu fi qabna kan jedhu irratti consciously hojjenna jechuudha. So mana murtii Finfinnee keessa lakkoofsi dubartoota guddaadha. Naannoo persentii 47ti. Abbootii seeraas hojjetaas yoo ilaalte jechuudha. Nearly gara persentii 50 kan siqu jechuudha 47 jechuuni. So sana irratti consciouslyidha jechuudha. Akka dubartii tokkootti na laallata jechuudha. Eenyutu bakka kana dhufaa jira. Eenyutu muudamuuf jedha abbaa seerummaatti. Representation dubartii maal fakkaata kan jedhu na laallata jechuudha. So conscious taate jechuudha. Gaafa dhimmichi kan kooti jettee yaaddu hojii kee keessatti conscious taata. So isa irratti practically hojiiwwan hojjetaman jiru jechuudha. Ofirraa kaatee gaafa ilaaltu carraa silaa dubartoonni argachuu hin qabne jedhamee yaadamu bakka guddaa kanatti ati carraa kan argattee gara waggansaatti dhuftee kana hojjechuun kee dubartoonni carraa wal fakkaata akka koo yoo argatan bakka hundumaa irratti fit godhanii yookiin immoo bakka sana madaalanii sirriitti hojjechuu danda'u jettee amantaan kee akkasii. Sirriitti namana. Ani numaayyuu dubartoonni carraa argatanii gara hoggansa garagaraatti yoo dhufanii wanta baay'ee sirreessuu danda'u wanta baay'ee hojjechuu danda'u jedhee namana. Maaliif dubartoonni uumamaan commitmentii qabu, commitmentii addaa qabu. Dhiirota caalaatti jechuudha. Jechuun dhiironni waan dubartoota irra ittiin fooyya'an qabaachuu danda'u uumamaanii dubartoonnis immoo akkasuma wantoota dhiirarraa ittiin fooyya'an qabu. Fakkeenyaaf dhiira tokkoof dubartii tokko lola waliif ba'aa sitti yoo jette physically strongii ta'uu kan danda'u dhiiradha. Boksiidha wal dhoofnaa keessa gangalanii. Yeah, so kana jechuun strengthii physically ta'ee dhiironni qabu jechuudha. Dubartoonni immoo waan biraa mala ta'uu danda'a, wiseness ogummaa ta'uu danda'a. Kanaan dhiirota kan isaan ittiin caalan jira jechuudha. Akkuma kana hoggansa irrattis yoo dhufte dubartoonni committedidha, commitment qabu, kutannoo qabu, murannoo qabu. Waan itti amanan tokko galmaan ga'uuf duubatti hin deebi'ani. Kun immoo qualitiin isaanii kun yookaan immoo inni kuni kan dhiirotaarra fooyya'aadha jedheen amana. So dubartoonni carraa argatanii gara hoggansaatti yoo dhufan bakka itti ramadaman bakka itti akka hojjetaniif geeffaman sanarratti harka caala milkaa'oodha jedheen amana. So akkas. Yeroo baay'ee garuu dubartootumaa fi carraadhuma qofaa yookiin mirguma isaanii eeguudhaaf waan tokko itti kennuuni balleessuu ta'a jedhanii immoo gama kaaniin warreen falman jiru. Warra kanaaf deebiin kee maali? Ani akka kootti tokkoffaa carraan gaafa kennamu dubartii waan taateef sii kennamuu qaba jedhee namanu. Bakka sana fiit yoo goota ta'e barnoonni bakka sana madaaltii kan jedhamu wajjin ilaalamuu danda'u qaba malee amma kootaa dubartii guutuudhaa fi nama wayii fuutee nama bakka sanatti contributioniinsaa yookaan immoo wanti inni achitti gumaachuu danda'u sun nama waan tokko yoo gochuu hin dandeenye tokko yoo geesse achi geessite ani personally akka dhuunfaa kootti dubartiin bakka bu'ameera dubartiidhaan jedhee afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Kanaaf gaafa carraa kenninuyyuu wanti nuun laaluu qabnu dubartummaa qofa miti. Dubartummaa cinatti bakka kanaaf madaaltii qophaa'insi barumsaa ta'uu danda'a, experience yookaan immoo muuxannoon hojii ta'uu danda'a, dandeettiin nama sanaa personally, dandeettii quality maalii qaba namni sun, waan gaarii maaltu nama sana keessa jira kan jedhu ilaalamuu danda'utu irra jira malee dubartii qofa waan taateef kootaa dubartii guutuudhaaf dubartiin tokko bakka wayii dhaquu qabdi jedhee iyyaatu. Yeroo tokko garuu kootaadhuma guuttee cimtuu taatee muuxannoos dandeettis barnootas qabaattee garuu yeroo amma gara jalqabaa faasii argan amma atis yeroo sana xiqqoo ijoollummaan jira amma kun dhuguma waan kana hojjechuu dandeessiifaa jedhanii miira tuffiidhaan ilaalamuu fi miirri tuffatamuu sun hin dandeessu jedhamuun sun hamma miidhaa dubartoota irratti qaba jetta. Dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti yeroo baay'ee carraa ofumaaf itti deemtee fudhatta malee keessumaa dubartii yoo taate mana keetti kottuuti ati bakka kana deserve gootaa kottu bakka kana taa'i namni siin jedhu hin jiru. Hoggansa irratti qofa osoo hin taane bakkuma hundumaatti iyyuu jechuudha. Biizinasii keessattis yoo ta'e namni dubartii taate al tokkotti sitti amanu. At first sight dubartiin kun cimtuudha dhimma koo maaliin akkasitti naaf fixuu dandeessi wanta barbaadu tajaajilan barbaadu irraan argadha siin jedhee sin amanu. Jalqaba irratti namanu. Yaa inni maaliif umriis kees guddaa ta'e experiences qabaattee garuu dubartummaamti qofaan dubartii ta'uu keef qofaan
discriminate godhamta sitti nama namoo jechuudha. Sun egaa ilaalcha hawaasaati dhawaataa waan jijjiiramuudhaan tokkotti waan jijjiiramu ta'uu dhiisuu danda'a. Isaaf garuu ani maaliin amanaa situ proof of gochuu qaba jedhee yaada jechuun ilaalcha namaa sana fudhattee yookaan dhugumayyuu ani hin danda'u waan umriin koo xiqqoodhaan dubartiidha challenge kana darbuu hin danda'u yookaan jettu taate isuma taata. Ijaa kanaaf isa alaa challenge alaa sitti dhufu kana ofitti fudhachuu otoo hin taane towards that hojjettee of proof gochuu cimina kee dandeettii kee bakka sana dhugumayyuu bakka siif malu sana ta'uusaa situ argisiisuu qaba dubartiitu argisiisuu qaba jedhee yaada. Akkuma isin jedhe inni sun ilaalcha hawaasaati externaliidhas immoo jedhee yaada. Egaa waggoota ja'an darban kana keessa hoggansa mana murtii magaalaa Finfinnee kanarra turteetta. Waggoota ja'a jechuun waan salphaa miti. Gadaa tokko guutuudhaaf wagguma lamatu si hafa. Kana keessattuu chaalenjiin inni amma sila akka dubartummaatti uffatamuu hin dandeessu jedhamuurraan alatti chaalenjiiwwan biraa hojii sana keessatti si mudatan maali? Wanta immoo baay'ee moorraa jaallatte hojii kee guyyaa guyyaatti ganama yogguu kaatu hojii kee jaallattee akkati hirribaa kaatu wanti si taasisanuu maali? Akkuma jette chaalenjiin inni jalqabaa dubartummaa fi umrii ture kan koo at young age an gara umrii dargaggummaa. Dubartummaaf daa'imummaanis walitti daa'ameera. Daa'imummaa miti actually daa'imummaa osoo hin taane dargaggummaadhuma jedha. Umrii dargaggummaattiin gara hoggansaa mana murtiitti dhufee so youngiin ture dubartiidha. Namni baay'ee gaafuma muudamnee physically illee yeroo sana baay'ee roma qal'oo turte akka har'aa kanan babal'anne waan ta'eef. Dhuguma amma ijoolleenis dhufte. Xiqqoo ishee babal'achuun jira. Babal'atteettam. Yeroos physicallyis baay'ee qal'oon ture umriidhaanis immoo youngiin ture plus dubartiidha so gaafuma mana mareetti kakuu raawwannee gadi baanuu jalqabee namoonni እግዚአብሔር ይርዳችሁ ልጆች ናችሁ ኑን ጀዳ ቱሬ ሶ ሂምባራምኔ ሲገሌ ጫራ ነማ ያንግ ተኤፍ ነማ ደርገጌሰ ተኤፍ ጫራ ሆገንሳ ከኑን ባይ ኤምበረምኔ ዋን ተኤፊ ዋን ሲሚል ካውቲን ፈካቱ ነም ሶ አችራ ጀልቀቤ ቻሌንጅ ቀበ ቱሬ ሲንጀቹ ፈንጀ ነሞኒስ ጋፈ ዋጀረ ከ ዱፈኒ ፍራኦል ሞ መቃዲራቲሲ ዲሪሲ ሆገና ሚነቁን በሬስቱ ፈት ፈት ፍራኦል ጋፈ ደምነምኒ ባየኒ መቃ ዲሪስ ዱበርቲኒስ መቃቲ ዋማሙዳ so ዲራ ፋ ኤክስፔክት ጎዴ ነምኒ ዱፉ ጅራ ዲሪ ወይ ጎለ ጅራ አቲሞ በሬስቱ መታቴ ገረሰት ዋን ደበርሲቱ ወይፋ ዋና ከሲፋ ነምቲ ፈካቱ ጅራ አን ፕራክቲካሊስ ሞ ዋንቲ ነሙደቴ ቤኩ ጅራ የሮ መስታስ አንዩ ሙጫኳቲ ዋን ከአቲ ጆሌ ዳዋን ከነሁ በቱ garu sinjeru so wan kana lembetu garu malo kana nafu ya namnina inni challenge tokko ture dubartummanis young ta'un yokan dargaggeetti ta'unis challenge ture challenge gudda ture garu ga akkuma selesiin jedhe situmo of wan keessa kee jiru tattaafatas of guddisas sit of guddisa plus ammo situ proof of goda hojii kee irratti focus goote wanta namni sun barbaade dhufe provide goote situ jara afaan qabachiisu qaba jedhe namanaan personally challenge akkasi tureera maaltu motivate si goda yokan ganama gaafa hojii dhaqxu maaltu akka energetic taate dhaqxu si goda sanaan jetteefi hojii mana murtii keessatti baay'inaan rakkina namaati kanati dhagahaa ooltu rakkina namaa furmaata kennaa oolta nama gosa lamatu dhufa paartii lamatu dhufa miti isa himatu dhufa inni komee qabaates immoo dhufa yoo galmee hojjettate isa himateef isa himatamedha garuu wanti guddaan si gammachiisu rakkina namaa furuu danda'utu inspire si godha hojii leadership irrattis hojii mana murtii irrattis waan rakki namni itti rakkatee dhufe tokko furmaata ta'uun furmaata kennuu fi rakkina sanaaf inspire si godha jechuudha hojii kee akkatti jaalattee hojjettuuf. Jalqabuma ragaa amma maybe tarii ijoollummaattis ta'uu danda'a hojii seeraa kana jaallattee dhuma filattee dhuma waan baratte wayiiti moo waanuma akka carraa tarii seera baradhu jennaan si ramannaan baratte wayiiti. Seera filadheen baradhe. Ijoollummaa keettoo amma maal ta'uu barbaadda gaafa jedhani doktora moo abbaa haadha seeraa abbaa seeraa nama jechaa ture moo
dubarra waan dhufe wayiiti ijoollummaa. Dhugaa dubbachuuf ani interestiin koo jijjiiramaa dhufe akkuma umriin koo dabalaa deemeeni ijoollummaatti seeran baradhaa yookaan abbaa seeraa haadha seeraan ta'a waan jedhu baay'ee qabuun ture numaayyuu gara joornaalizimii fa'aa kana waan akkasii ture interestiin koo gaafan umrii guddachaa deemu gara political science'itti deemee ture haga ta'e interestiin koo gaafa mooni high school galummoo seera barachuu gara seeraatti interestii qabaachaan dhufe so high school eessatti baratteeti? Fincaatti baradhe mana barumsaa Fincaa sadarkaa lammaffaatti baradhe. Fincaa sadarkaa lammaffaa. Eessadha Fincaa? Fincaa baay'ee jira. Fincaan Gujii jira. Fincaa Wallagga jira. Bakka biraallee bakka hedduu waan jiru natti fakkaata. Aanaamti. Fincaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattidha kan inni argamu. Achitti baradhe. Dhaloonni keessachuma? Naannoo sanadha dhaloonni koo magaala Fincaa miti. Maatiin koo barsiisotadha. So sababii abbaan koo maatii koos barsiisotadha. Sababii hojiif. Intala barsiisotaati jechuudha. Mucaa astamaariiti. Mucaa astamaariiti. Baradhuu qo'adhuu qofa jechuudha. Yeah. So barsiisota immoo gaafa ta'anii bakkaa bakkatti deddeemanii barsiisutu jira. So naannoodhuma sanaa garuu bakka garaagaraa hojjetaniiru mana barumsaa garaagaraa. So isaan wajjiniin. Naannoo warshaa sukkaaraa sana jechuudha Fincaan. Warshaa shukkaaraa jira miti biyya keessan? Biyya keenya warshaan shukkaaraa jira. Hydroelectric power jira. Warra jalqabaa keessa warra biyya kanaaf ibsaa kennan keessa. Warra jalqabaa keessa nutu sinii ibsaa jira nuun jechaa jirti. Ammallee Renaissance damiinis dhufeera. Isa wajjiniin hin dorgomnu garuu yeroo warra jalqabaa biyya kanaaf ifaa kennan keessa tokkodha. Kan Fincaa achi amartiin ishee kan jedhamus jira. So wantoota kanaan beekama naannoon sun jechuudha. Elementary achumatti baratte? Elementary mana barumsaa Hoomii jedhamutti baradhe. Hoomiin immoo Shaambuu fi Fincaa gidduu magaala xiqqoo wayii magaala sin jedhamtu garuu manni barumsaa jira. Jeri baadiyyaas ta'u rakkoon qaba. Magaalaa baadiyyaa wayiiti. Magaalaa baadiyyaa wayiiti. Elementary achitti baradhe. High school kutaa 8 jalqabeen Fincaatti baradhe. Kanaaf kutaa 12 achumatti fixe. Achumatti fixe so University Finfinnee seente natti fakkaata. Yaa University Finfinnee ittiin baradhe. University Finfinneenis seerris filannoo koo jalqabaa turan. AAU Law School. Yes. Mana barnootaa seeraa biyya Itoophiyaa keessatti isaan gafaa fi isa guddicha. Baay'ee kabajamaa wayiiti naannoon sun na yaadadha yeroo University Finfinnee baradhu. Naannoo sana gamoo baay'ee moofaa fi dulloomaa wayii tokko keessatti barattu turtan. Room 8 jedhama. Room 8. Akkamitti gara Finfinnee gaafa dhuftu filattee dhuftee erga seentee barnoonni seeraa baay'ee ulfaataa ijoollee baay'een erga seenanii booddee hin jibbu hin sodaatu hin nuffu dubbisuu isaa akkam ture hanqee? Ani yoo ati I think yeroo nuti University Finfinnee jirru eebbifamtee baatee turre siineeriidhaati. Nan dursa. So namoonni University Finfinneetti na beekan yeroo hundumaa dabtarii yookaan kitaaba qabadhee Kennedy Library gaafan deemu na beeku baay'een isaanii jedhee yaada. So in dubbista manni barumsaa seeraa baay'ee dubbisuu si gaafata. Garuu enjoy immoo goota barbaaddeet baratta taanaan hagas mara waan si nuffisiisu wayiin ta'u gaafa 4th year 5th year taatu xiqqoo energiin kee hir'isaa dhufa akkasa bara freshman. Akkasa jalqabaan ta'u. In ta'u akkasa waggaa tokkoffaa lammaffaan ta'u. Dadhabaa deemtaaf energy dhabaa deemuu dandeessaa garuu interested taanaan barbaadee baratta taanaan dubbisuudhuma sanayyuu enjoy goota. Ani qabxii gaarii qabadheen ba'ee University Finfinnee irraas qabxii gaariidhaan ani eebbifame. So yeroon achi Boosbersaa University carraa ta'uu argadheen ture. So ani jaaladhee man baradhee I think University Mizan or University Mizan Teeppii barsiiseen ture. Barsiiste. Ergasii maastersii law dhumaan itti fufte moo waan biraati? Maastersii University Finfinnee irraa business lawdhaan baradheera. Ergasii immoo global studies and international relations barnoota jedhamus immoo baradheera. Lama qabda maastersii. Tokkorraa nuu kennita jennee abdii qabna. Egaa gara hoggansa amma seeraa kanatti toon dhufiini University xiqqoo barsiisteetta. Abukaatummaa hojjettetta mana seeraa keessa. Abukaatummaa osoo hin taane dhaabbata inshuraansii Awaashiif in-house attorney jedhama. Afaan Oromootti maal akka jedhamu beeku Amaariffatti garuu nagara fayyadu. Abukaatummaa mana keessa.
Abukaatoo mana keessa kan dhaabbatichaa qofa. Kan dhaabbatichaa qofa jechuun kaastamarii kan biraa hojjettu garuu achumatti qacaramtee dhimma seeraa isaanii falmii mana murtii dabalatee wantoota jiran handilii goote jechuudha. Dhaabbata inshuraansii Awaashitti akkasitti hojjedheera. Egaa Firaa'ol erga gara mana murtiittis dhuftee waggoota 6 kana hojii hooggansaa kan irratti hojjechaa jirta akkuma sida jettee chaalenjii hedduu qaba. Dubartii ta'anii hojjechuun mataan isaayyuu chaalenjii guddaadha. Ati immoo yeroo sana reefuu nama gara heerumaa kanas deemta natti fakkaata. Ergasii ijoollee 2 godhattee ijoollee godhachaa guddisaa hoogganaa ta'aa hojii hojjechaa barnoota barachaa kana hundumaa akkamitti wal madaalsitee deemta akkamitti baalaansisii ta'a Firaa'ol? Gaaffii gaariidha. Akkuma ati jette dubartii ta'uun mataan isaa itti gaafatamummaa ofii isaatii qaba. Dubartii taatee immoo hooggansarra hojjechuun mataan isaa immoo chaalenjii qaba. Maatii immoo hoogganaa haadhummaa haadha manummaa waan akkasii kana baalaansii. Haadha manummaas jira. Haadha manummaanis jira. Haadhummaa qofan ta'e. Haadhummaanis jira, haadha manummaanis jira, hooggansis jira. Waan kana wal madaalchisuu danda'u qabda. Yoo akkasiin ta'u ta'e isa tokko biraa nir'atta waan ta'eef isa wal madaalchisaa deemuun baay'ee murteessaadha. Ani personally wanti na gargaare maalidha? Namoota na gargaaran qaba. Na bukkeedha maatiin jiru, mana keessatti namoonni na gargaaran jiru. Plus ammoo ijoollee wajjin wal qabatee abbaa manaan koo baay'ee supportiveidha. Baay'ee na deeggara. Ijoollee handle gochuu hojii koo irratti even na jajjabeessuu maal irratti gumaachi kansaa baay'ee olaanaadha. So wanti kuni bardanii si hir'isa jechuudha. Isa mana keessatti qabdu si hir'isa namni si deeggaru yoo jiraate. So isa immoo isaaf support systemii qabda taanaan waan nama si deeggaru qabda taanaan mana keessa isa alaatti gaafa baatu comfortably itti gaafatamummaa kee ba'achuu dandeessa. Sammuun kee adda hirameen baatu jechuudha. Baatu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf sababa hojiif magaalaa ala guyyaa dheeraan turuu sirra jiraate biyya keessa hin jirtu yoo ta'e waan ta'e yoo ta'e waan isa manaa yaaddoftu jechuudha. So bakka lamatti garaan keen hiramu kanaaf support systemiin nama barbaachisaadha yaada. Namni tokko ofii isaatii bakka hundumaa ta'uu hin danda'u. Doondumatti successfully wal qixa ta'uu hin dandeessu deeggarsa hin qabdu yoo ta'e. Kanaaf deeggarsi maatii keessa jiru suni na gargaareera jedhee yaada. Egaa haadhummaan hojii seeraa kanayyuu akka itti jabaattee hojjettu si taasiseera. Haadha ta'uun kee namootaaf garaa laafuu namootaaf rakkoo isaanii hiikuu maal kana haadhummaa fi haadha seerummaan kun waan wal qabatu wayii qabaa firra? Wal qabatinsa qabaa garuu gara laafinnii fi murtiin garuu baay'ee walirraa fagoodha. Walirraa fagoodha yaada jechuun. Maaloo haadha mucaatiif haa jettanii waan akkas garaa laaftan qabdu namni wayii waa balleessaa wayii balleessa. Jira seeraan kan kaa'ame kanati akka ilaalcha keessa akka galchituuf seerri kan si eeyyamu jira. Isa asitti kan jiruuf garuu gara laafummaan xiqqooshii hojii keessa jalaa balleessuu danda'a. Dubartummaa yoo jette garuu cichoominni jabinni dubartummaa keessa jiru vaalii dubartii kan ta'e amala dubartii kan ta'e sun hojii kee irratti akka hojii seeraa keessas jira haqa namaa kan dabsine dhugaa namaa kan haqaaqneef si fayyada jechuudha. Dhugaa wajjin akka dhaabbattuuf amalli dubartummaa sun si gargaara. Gara laafummaan garuu al tokko gara laafummaan abiyuus godhama jaatee jechuu barbaade. Egaa akka haadha ijoolleettis ijoolleen kee gara barnoota seeraa faa kana deemanii waan law practice akka godhan waan seeraa kana practice akka godhan waan dhiibdu jira duubarraa fedhii isaanii adda baafatteetta. Of course ijoolleen kee baay'ee xixiqqoodha garuu fedhii isaanii adda baafachuu gara sanatti faanan dhiiba jettee yaadda? Ani ijoollee gara waan nufi koo barbaadutti nan dhiiba jedhee yaadu haala amma jiruun akkuma jette ganaadha ijoolleen koo. Interestii isaanii ammatti akkas ta'uu danda'u jettee waan afaan guuttee dubbachuu dandeessu miti. Akkuma silasiin jedhee interestiin namaa yeroodhaa yerootti jijjiiramaa deema waan ta'eef. Dabalataan garuu otuma isaaniiyyuu waan ta'anii otoo ta'anii jedhee barbaaduu ala osoo dhufanii wanni guddaan kaayyoo isaanii abjuu isaanii ta'uu isaatu murteessaadha malee waan ani barbaadu yookaan gara ogummaa seeraa gara waan ani keessa jirutti akka isaan dhufaniif dhiibbaanan uumedha yaadu. Isa boruun beeku garuu akka nama yaadutti
garuma fedhii isaaniitti gara intarestii isaaniitti gara sawaan keessa isaanii jiru abjuu isaanii akka jiraatan deeggaruu barbaada. Mee ijoollee kee maqaa isaanii fi umrii isaanii achumaan daawwattoota keenya wajjiniitu wal nu barsiifte. Ijoolleen koo Meelbaa fi Bisii jedhamu. Waggaa 5 walakkaa fi waggaa 3 walakkaa akkasidha umriin isaanii. Ijoollee babbareedduun qaba. Ijoollee baay'ee babbareedduudha. Daawwattoonni keenyas xiqqoo akkasin beektanii fi Meelbaa fi Bisiin ijoollee baay'ee gammadaa shoo jaallatan keessa ijoollee warra addaati. Yeroo baay'ee anaanis akka na jaallatan karaattis na qabanii akka baay'ee na jaallatan natti himanii jiru. Gammadaa shoolee jedhu iyyuu miti maqaa koo natti fakkaata. Gammadaa shoolee. Gammadaa shoolee. Maqaa kiyya hojii jijjiiranii gammadaa shoolee jechaa jiru. Baay'ee carraa kanaanii Meelbaa fi Bisii baay'een isin jaalladhaanis ijoollee akka Meelbaa fi Bisii nu jaallatan shoo keenya jaallatan miiliyoonota qabna. Isaaniin bakka buunee hunduma keessan isin jaallanna. Daa'imman teessanii nu laalaa jirtan daa'imman kanaaf haamilee yeroo ta'u. Egaa Firaa'ol akkuma jettee ijoolleen intirestii mataa isaanii eeguun nama ta'uu barbaadan ofii isaaniitii barbaadanii akka ta'an dhiibbaa irratti gochuun waa'ee waan gaariidha. Siifoo ijoollummaattis ta'uu danda'a ammas ta'uu danda'a eeguutti inspire si godha eenyuun ilaaltee fakkeenya dubartoota si fuuldura jiranii namatti baay'ee fakkeenya godhattee deemtu eenyu. Ani gama ogummaa seeraan biyya keessa dubartiin ani ajaa'ibsiifadhu akka rool moodeelitti ilaalu ture Ma'aazaa Ashannaafiiti. Ma'aazaa Ashannaafi dubartii baay'ee cimtuudha. Ogummaa seeraa keessatti keessumaa immoo mirga dubartootaa wajjin wal qabatee hojiiwwan gurguddoo nama hojjettedha. Pireezidantii mana murtii federaalaas waan turtee fi carraa waliin hojjechuus waan argattan natti fakkaata. Hamma ta'e garuu isumaan dura otoo gara hooggansa mana murtiitti hin dhufiini isheen dubartoota lawyers jedhamanii biyya kana keessatti fuuldura maqaan isaanii waamaman keessaa tokkodha. Gaafa heerri mootummaa Itoophiyaa kun draft godhamu legal advisor taatee dubartii hojjechaa turtedha. Constitutional draft commission sanaaf jechuudha. So waa'ee mirga dubartoota isaa keewwata 35 maal jennu kana draft gochuu keessatti gaheen ishee baay'ee guddaa ture. Abbaa seeraa haadha seeraa mana murtii olaanaa federaalaa taatees hojjetteetti. Biizinasii keessas immoo Naat Baankii co-founderiidha. Iwulaa jechuun Ethiopian Women Lawyers Association jedhama. Dhaabbata mirga dubartootaaf falmuuf akka civil society dhaabbatedha. Isaaf co-founderiidha. Diraamaa wayii irrattis Difrati diraamaa afaan Amaariffaa irratti. Innis waa'ee sarbama mirga dubartootaa wajjin wal qabatudha. So Iwulaa wajjin waan hojjetame wayiidha. Isa san keessatti contribution ishee baay'ee guddaa ture. Dabalataan immoo dhiyeenya immoo pireezidantii mana murtii waliigalaa federaala Itoophiyaa taatee tajaajiltee jirti. So contribution ishee gumaacha isheen gochaa turte akka dubartiitti baay'ee inspire na godha, baay'een ishee dinqisiifadha. Biyya alatti immoo dubartii Gaambiyaa Faatwaa Brunusti akkas maqaan ishee dubartii Gaambiyaati. International Criminal Court ICC keessa dubartii chief prosecutor taatee hojjechaa turtedha. Isheen yakkoota idil addunyaa warreen jennu warra akka genocide, crime against humanity kana baay'ee qorattee gara himannaatti akka isaan dhufan gara itti gaafatamummaatti dhimmi kun akka dhufu dubartii baay'ee hojjettedha. Dubartii gurraattii dubartii Afrikaa yeroo jalqabaaf chief prosecutor ICC taatee hojjettedha. Ishees baay'een dinqisiifadha. Dubartoonni kun inspire na godhu gara isaaniitti akka guddadhuuf professionally akka contribute godhuuf dubartoota na jajjabeessan. Egaa ati namoota baay'ee dinqisiifattu si fuuldura jiran baay'ee qabda biyya keessas biyya alaattis akkuma amma jette dubartooti immoo ijoolleen durbaa barnoota keessa jiranii ammas ogummaa seeraa barachaa warri jiranis ogummaa kanaan warri hojjechaa jiranis fuuldurattis immoo akka keessan kana haadha seeraa abbaa seeraa ta'anii biyya tajaajiluu warri barbaadan ogummaa kanaan warri guddachuu barbaadan mana isaanii ta'anii shoo keenya daawwachaa jiru. Isaaniif dhaamsa akkamii qabda Firaa'ol? Egaa dhaamsi ani qabu wanni guddaa waan ta'uu barbaadan waan gochuu barbaadan
jireenya keessatti waan milkeessuu barbaadan beekuudha. Adda baasanii beeku. Adda baasanii beeku. Isa beeknaan halfway deemteetta daandii walakkaa deemteetta jechuudha. Sana booddee cichoomina chaalenjiin yookaan qorumsi garaagaraa illee yoo si mudate wanta ati ilaaltu kaayyoo keete jechuudha. So jireenyi baay'ee salphaa miti. Gufuu qaba. Qormaata garaagaraa qabaachuu danda'a. Sana keessatti wanti cimsee nama dhaabu inni guddaan waan itti ka'an, waan abjootan, waan ta'uu barbaadan sana adda baasanii beekuudha. Dubartoonni immoo uumamaan baay'ee cimtuudha. Dubartiin baay'ee cimtuudha. Waan kaayeffattee manaa baate tokko galmaan ga'uu malee duubatti deebi'uun amala dubartii miti. Kanaaf isin cimtootadha. Kaayyoo keessan beektan jennaan hin milkeessitu hin jedha. Egaa Firaa'ol dhiyeenya kana immoo bara kana keessa yeroo lamaaf gara Ameerikaa kanatti deddeebi'aa turte, biyya bakka buutee waltajjii adda addaa irratti hirmaachaa turte. Taajabbiin ati Ameerikaa jalqaba. Ameerikaa fi du'arraa nafani jedhani warri Ameerikaattis nu daawwachaa jirtani. Ameerikaa gaafa dhatte taajabbii ati taajabdee waan baay'ee sitti tole Ameerikaa akkamittiin argite jalqaba irra ishee haasofnu Firaa'ol? Ameerikaan akkuma ati jettee biyya abjuu nama baay'eetu natti fakkaatamte. Namni baay'ee Ameerikaa deemuu barbaada. Deemee achitti hafuu barbaada, jiraachuu barbaada. Biyya guddatteedha ammaa gaaffii hin qabu. Teeknooloojiidhaan, dinagdeedhaan, infraastiraakchariidhaan biyya baay'ee guddatteedha. Baay'ee biyya gaarii biyya jedhamuu dandeessudha. Biyya gaariidha addunyaarraa biyyatti maqaawamtu Ameerikaadha biyyi number 1 jedhee namni dream godhuudha biyyi suni. Taajabbiin koo ani sistemii tokko sirna biyya sana keessa jiru otoo qabaanne jedhee sistemoota na hawwisiisan jira. Daandii irratti poolisiin argitu, tiraafikiin argitu. Maaliin jettu garuu yakka xiqqooshii yoo raawwatte eenyu eessa akka jiraatu beekamaadha. Adda ba'ee beekamaadha. Kanaaf ibsaa tiraafikii tokko addaan darbitee yoo deemte mana keetti kaameeraadhaan adreesii keedhaan si dhufa pileet nambarii keetiin yookaan taargaa konkolaataa keetiin waraqaan adabbii manumatti ganamuu gaafa ribaakatu manatti argite. Manatti dhufaa waan akkas akkasii keessumaa immoo yakka hir'isuu irratti namni seera akka kabaju, seera akka sodaatu gochuu irratti gumaachi isaanii baay'ee olaanaadha. So sistemii akkas akkasii biyyi keenyas amma national ID jalqabdeerti gara fuulduraatti gara sanatti deemna. Garuu hojii maseeraayyuun salphisa miti sila. Salphisa yakka hir'isuu irratti baay'ee gumaachi isaa baay'ee guddaadha. Namni seera akka kabaju jira miti. Kabajee akka jiraatu mirga isaa beekee dirqama isaa beekee itti gaafatamummaan itti dhufuu danda'a jedhee seera kabajee akka jiraatu sirnoonni taasisan sistemiiwwan diriiranii jiran baay'ee jira. Isa afaan sirriitti ajaa'ibsiifadhee isa afaan hawwee jechuudha gaafa naqu biyya keenya tokko hin jiraate waan jettu si hawwisiise waan baay'ee jira. Egaa inni yeroo lammatarra immoo yeroo dhattu konferensii guddaa tokkoof deemte. Daawwattoonni keenyas akkuma arganii mee viidiyoo kana ilaallee immoo walitti deebinee waa'ee konferensichaa immoo wal gaafannaa jecha. Distinguished delegates, fellow youths from around the world, akkam jirtu, salam. I bring you greetings from Ethiopia, a country rich in history, resilience, and hope. My name is Firaa'ol Tolesa, a lawyer by profession, a judge and vice president of Addis Ababa City Court of Appeals. Egaa akkuma viidiyoo kanarra argine immoo future diplomaatota fuulduratti biyya isaanii bakka bu'anii waan hedduu dubbachuu danda'an jedhamee walgahii Washington DC irratti qophaa'e irratti hirmaattee haasaa gurguddaa taasisaa turte. Keessumaa waan faayidaa biyya kanaa eegsisuu danda'u gama ulaa galaanaa argachuu wajjin wal qabatee yaadawwan gurguddaa kaasaa turte. Akkam ture? Yaa akkuma jettee dhiyeenya kana konferensii guddaa foorumii guddaa forum of future diplomats jedhamu yookaan foorumii dippiloomaatota egeree jedhamu irratti hirmaadheen ture. Ani akka dhuunfaatti dippiloomaasiin baay'ee fascineet na godha. Baay'een jaaladha. Kanaafis hin baradhee international relations baradheera. So gatiin fedhii isaa qabuuf
namni al tokko waa'een dippiloomaasii kuni akka hin taanetti hubatama jedhee yaada. Namni dippiloomaasiif bakka namni qabu haga barbaadamu miti jedhee namana. Waan baay'ee beekamus miti waan ta'eef waan namoonni muraasni qofni beekanis waan ta'eef. So garuu dippiloomaasiin fedhii dantaa biyya tokko addunyaa irratti biyyoota kan biraa irratti kabachiisuudha. So baay'een interestii qaba dippiloomaasii kana irratti jechuudha. Ijaa kanaafan initiative dhuma mataa kootiin fedhii mataa kootiin an dorgomee hirmaadhee waltajjii sana irratti. Malee waan bakka buutee biyya bakka buutee deemte ton ta'in dhuunfaa keetiin waan dorgomtee argatte. Dorgomtee gaafa argattu garuu naannee biyya kee bakka buutee madeemtaa garuu namni bakka na buusee na ergeen jiru personal waan dhuunfaadhaan dorgommii dhuunfaadhaan argadhee irratti hirmaadhe sagantaa sana irratti. Akkuma ati jette immoo waltajjii guddaadha. Waltajjii namoonni 100 ol biyyoota 89 irraa walitti dhufanii irratti hirmaatan ture. So waltajjii guddaa akkasii kana irratti gaafan hirmaadhu sagantaa waltajjichaa keessaa tokko daqiiqaa 5 waa'ee biyya kee waa'ee mataa keessa ta'uu danda'a garuu baatee waan dippiloomaasii wajjin wal qabatu waa'ee biyya kee akka haasaa taasistuuf carraan sii kennama ture. So carraa kanatti fayyadameeni waan dippiloomaasii wajjin walitti hidhata qabu waan karaa dippiloomaasii immoo biyyi keenya argachuu dandeessu. Yeroo ammaa kanatti immoo gaaffii guddaa biyya keenyaa kan ta'e waa'ee dhimma ulaa galaanaa kanarratti ni haasaa daqiiqaa 4 akkasii taasisee jechuudha. Egaa ulaan galaanaa ajandaa mootummaan Itoophiyaas akka ajandaa guddaatti qabatee irratti hojjechaa jirudha. Ulaan galaanaa biyya kanaaf baay'ee barbaachisaadha jedhamee amanama. Ajandaa kana immoo akkaataa itti addunyaa fi sabni biraa hubatuu fi ollaan keenya hubatu immoo gargari kana dippiloomaasiidhaan furuun hin danda'ama jettee yaaddaa'ii wanni ati achirratti kaastee immoo namoonni achirratti turan yaada akkamii sii qabaatan ergasii maal siin jedhan dhuunfaadhaan? Sirriidha. Akkuma ati jette dhimmi kuni dhimma waloo uummattoota biyya kanaati jedheen fudhadhaani. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti waan baay'ee irratti namni konsensasii hin qabu, waliigaltee hin qabu. Garuu dhimmoota immoo biyyoolessaa ta'anii saboota hundumaa biyya kana keessa jiran harka caaladhaan walii galsiisan keessaa inni tokko waa'ee ulaa galaanaa kanaati jedheen amanaani. Kuni maaliif ta'e jettee yoo ilaaltu dantaa biyya keenya isa guddaa isa cimaa waan ta'eefidha jedheen fudhadha. So dhimmi kuni karaa dippiloomaasiidhaan furmaata argachuu danda'a gaaffii jedhuuf karaa dippiloomaasii furmaata argachuu danda'a jedheen amanaani personally. Mootummaanis yeroo garagaraatti karaa dippiloomaasii dhimma kana furmaata kennuudhaaf ejjennoo cimaa akka qabu hin dubbata. Waan danda'amuudhaas immoo waan danda'amu ta'eefidha. So ani gaafan waa'ee ulaa galaanaa kana haasaa taasisu sagantaa sana irratti waltajjii sana irratti kaayyoon koo inni jalqaba hubannoo uumuudha. Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa kana harkaa qabdi konsarnii isheeti yeroo ammaa kanatti biyyi kun akka dhimma ijootti waan isheen irratti hojjechaa jirtu kun waa'ee ulaa galaanaa ta'uusaa akkuma isin jedhe biyyoota 89 olirraa namoota dhufantu hirmaata waan ta'eef at least namni biyya 89 dhufe suni waa'ee gaaffii itti fayyadama ulaa galaanaa Itoophiyaa kana hubannoo argatee jechuudha. Biyya isaattis immoo fudhatee gala. Yaa dippiloomaasii jechuun tokko kanadha jechuudha. Hubannoo uumuudha jechuudha. Waa'ee biyyi kee waan kana irratti dhaabbii akkamii ejjennoo akkamii akka isheen qabdu ulaa galaanaa dhabuu isheetiin immoo maal rakkoo akkamiif akka saaxilamtee ikoonoomikaalii wantoota kana kara siyaasaa kara dinagdee chaalenjiiwwan biyyi kun ulaa galaanaa access to the sea dhabuu isheedhaan ishee qaqqabaa jiru akka namni hubatu hubannoo uumuudha jechuudha kaayyoon isaanii jalqabaa kun immoo kaayyoo dippiloomaasii keessaa isa tokkodha. Namni yoo hubannoo qabaate boor dhimma kee irratti si wajjiniin dhaabbata jechuudha. So kaayyoon isaanii tokko hubannoo uumuu ture. So karaa sana milkaa'eera jedhee yaada. Akkuma ati jettee namoonni dhuunfaatti waa'ee dhimmichaa irratti si dubbisuu akkasii namni beekuu dhiisuu danda'a sii galee namni baay'een immoo hin beeku waa'ee biyya keenyaa namni kan beeku waa'ee kanaan dura
waa'ee lolaa waa'ee maalii waa'ee beelaa ta'uu danda'a. Si galee so gaafat immoo biyyi koo karaa nagaa waan akkasii argachuu barbaaddi. Kana argachuu dhabuu isheetti immoo kana miidhamtee jirti jettee gaafa ati ummatoota addunyaa kan biraatti haasoftu waa'ee biyya kee positively influence gooteetta jechuudha jara sana. So karaa sanaan itti milkaa'eera jedheeni fudhadhaa namoonni dhuunfaadhaanis na gaafachaa turan jiru wanticha irratti immoo yaada gaariidha kan kaastee namoonni naan jechaa turan jiru jechuudha hirmaatu mootummaa keessa. Biyya keessattis immoo otoo deebitee dhufiin mataasaa namoonni hedduun biyya keessa jiran hiriyoota kee dabalatee namoonni hedduun dinqisiifannaa guddaa siif agarsiisaa turanii waan sana gochuun ishee waan sirriidha. Waan jajjabduu dhimma biyya kanaa kaasuu dandeessetti siin jedhanii jiru. Egaa garuu uummanni biyya biraa waa'ee ulaa galaanaa qabaachuu keenya akka inni hubatu qofatu hin ta'in uummanni biyya kanaas baay'een keenya ulaan galaanaa maaliif nu barbaachisa? Barbaachisummaan isaayyuu maali yoo jedhame gaafatame namni hedduun waan beekuu hin qabu. Waanuma siyaasa wayiifaatti fakkaata namni. Mee garuu akkaataa hubannoo keetti akka nama waan dippiloomaasii addunyaa beekuutti akka nama seera beekutti akka gaafa sanas nama dhimma sana gabaabsee dhiyeessetti gabaabsitee daawwattoota keenyaan ulaa galaanaa argachuun keenya kanaaf nu fayyada jennee uummanni nu daawwachaa jiru kunis immoo bifa tokkoon qalbii tokkoon yaada kana sammuu isaa keessatti akka horatu taasisuun nurra jiraata waan ta'eef meesa kana maal jettaate? Ulaa galaanaa argachuun yookaan itti fayyadama ulaa galaanaa ofii mirkaneeffachuun faayidaan isaa baay'eedha. Faayidaa danuu qaba. Isaan keessaa kaasuun yoo barbaachise faayidaan karaa dinagdeetiin argamu baay'ee guddaadha. Faayidaan karaa dinagdee argamu akkuma beeknu Itoophiyaan karaa Jibuutiiti kan isheen mi'oota biyya alaadhaa gara biyya keessatti galan waan baay'ee impoortii gooneeti fayyadamna waan ta'eef jechuudha gayyonaatti. Importii substitute ngone biyyi keenya dinagdeedhaan guddachaa jirti. So wantoota baay'ee karaa port Djibouti yookaan immoo karaa Djiboutiiti kan nuti gara biyya keessatti galchinu jechuudha. Kun immoo baasii guddaa kan dhaqee naannee dhufee gatii mi'aa biyya kana keessa itti gurguramu irratti illee shoora olaanaa qabu birrii guddaa biyyi keenya kaffaltee jechuudha. Poortii Djibouti kana karaa Djibouti kana mi'oota gara biyya keessatti galchuudhaaf jechuudha. Kanuma siyaasaa kanuma dinagdee isaa qofallee yoo ilaalle faayidaan isaa tokkoffaa baasii doolaaraan biliyoonota hedduu waggaatti nuti Djiboutiidhaa kaffallu nu hir'isa jechuudha yookaan yoo hambisuullee baate nu hir'isa jechuudha. Kun immoo naannee mana tokko keenya keessa seena jechuudha. Mana tokko keenya namni konkolaataa isaaf boba'aa waraabannee hin jiru. Namni zayitii ruuzii biyya alaadhaa dhufu mana isaatti nyaatee hin bulle hin jiru. So tokko keenya mana keenyatti jireenya dhuunfaa keenya irratti dhiibbaa inni uumu guddaadha jechuudha. Waan kan argachuu keenya fayyadamummaan nuti argannu baay'ee guddaadha jechuudha. Karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa akkuma beektu naannoo poortii maalii kana sochiin dinagdee isa biyya keessatti galuu alas sochiiwwan dinagdee jiran baay'ee naannoo sanatti sochiin dinagdee jiru baay'eedha. Namni bashannanuudhaaf hin dhaqaa wantoota garagaraaf bakka akkasiin deema. Kanarraa turizimii maalii waan kana walumatti faayidaa ikonomii guddaa faayidaa dinagdee guddaa qabaata jechuudha. Karaa siyaasaas karaa hawaasummaas immoo biyya keenyaaf faayidaa guddaa wanta argamsiisuu danda'udha jechuudha. Egaa gama dippiloomaasii waan ulaa galaanaaf seeraa kanarraa immoo as yeroo deebinu kitaaba kanan argaa ture sooshaal miidiyaa irratti waggoota dheeraa dura waggaa 7-8 dura natti fakkaata. Firaa'olii qola kitaabaa tokko maxxansiistee turtee jedhan dhugaadha moo qoladha moo kitaaba? Qola miti kitaabumadha. Kitaaba of danda'aadha. Kitaabumadha. Kitaabni kun kuusaa walalooti. Yeroo yuunivarsiitii Finfinnee barannu bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaa jechuun bara 2006 akkas naannoo sana natti fakkaata. Yeroo sana kitaaba maxxanfameedha. Akkuma itti beektu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gumii aadaa fi afaan Oromootu jira. Achi keessatti baay'ee hirmaannaa ho'aa namoota taasisan keessaa tokko ture. Waltajjii dursuudhaan walaloo dubbisuu waan akkasii irratti hirmaannaa ho'aa gaggeessaa turre. Abdiisaa Balaachoo fa'aa wajjiniin baachii tokkodha.
Nutu dhaabe gumii aadaa fi afaan Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee warra dhaaba keessaan immoo tokko waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhaga'ama. DJ'n ture. DJ gamee. Yeah, so gaa'oo keessatti waan dhalate jechuudha kitaabni ciniinsuu sammuu kun. Mata dureen isaa ciniinsuu sammuu jedha. Mata dureen isaa garuu mata dureen isaa baay'ee nama kolfisiisa. Ciniinsuu sammuu maayini ciniinsuu sammuu dubartii ma waan taatee waan ciniinsuu waan jedhu kana sii dhufe moo maayini mata duree mata duree baay'ee nama dhiphisani qaba kitaabonni afaan Oromoo hedduunsa. Yeroo sana kan maxxanfamu keessumaa akkas ture baay'inaan kan koo garuu ciniinsuu sammuu kan jedhu walaloo qaba ciniinsuu sammuu kan jedhu achi kitaabicha keessa konseptiin isaa garuu aartiini namni daa'ima gaafa godhatu dubartiin tokko garaatti baattee ciniinsifatee deessii konseptii jedhu sana wajjiniin aartiinis akkasuma sammuutu ciniinsifatee da'amaa waan jedhu wayii konseptii akkasii waan qabu wayiidha. Yaa amanus dubbatti deemnee mafaana qola kitaabaa maxxansineerra jennee itti qoosna garuu yeroo isaatti rivaayivaalii wayii tokko ture aartii Oromoo keessa baay'ee. Yeroo sana namni hundumtuu kitaaba maxxansuu qaba jedhamee waan murtaa'e wayii. Waan akkasii fakkaata. Anoo akkanitti jalaa hafee naanga. Awwalaloo duriin barreessan ture gaafa naa iskuulii fi isaa gadi jiru. Yeroo sana garuu yeroo isin maxxansitanii Abdiisaan fa'aa, Xinqataan fa'aa, Lataan fa'aa maaluun kuni namuu Lalisaan fa'aa daayirektarii qophii keenya carraa kana kitaabota maxxansanii fooxaa wayii mormatti maratanii deemu turan. Revolutionii wayii ture natti fakkaata yeroo sana baay'ee. Yeroo sana revolutionii kitaaba tokkotu ture. Inumaayyuu maaltu haasa'amaa ture kitaaba quality fi quantity waan jedhamu jira mitiire yeroo sana maaliyyuu haa ta'u maxxanfamu waan akkasitti ture namni hagas mara quality kitaabicha irratti baay'ee focusing godhu so kitaabota sin qabnu immoo afaan Oromoodhaan baay'inaan waan ta'eef namni moraalii dhumaan walaloos yoo barreesse asoosamas yoo barreesse namoota wal fakkaatutu immoo gulaala baay'ee gulaalama innaqaa maxxanfama eebbifama giddugala aadaa Oromootti giddugala aadaa Oromootti eebbifama kan koo giddugala aadaa Oromoon ture baay'ee kan koo odaa taawurii ture Kaazaanchis kan gamoo amma siinqee baankii siinqee ta'e amma yeroos waldaa liqiif qusannoo Oromiyaati so like buildingicharraa galma bareedaa tokkotu jira so xiqqoo ishee standardii isaa xiqqoo giddugala aadaa so achitti eebbifame jechuun yeroo sichatti sirriidha sii galee yeroo sichatti ani amma walaloo kee yeroo sana barreessite fa'aa jira ilaaltee fa'aa waan itti boontu wayiiti moo xiqqoo jechuun yeroo sana hin bilchaanne waan jettu wayiiti. Kontentii walaloo qofa osoo hin taane otoo amma ta'ee tarii harkarra qabachuu dandeessa sii galee kitaaba maxxansuuf fiigdee maxxansuutti in ariifattu jechuun maachoritiin kee dabalaa deemaa nama bira dhaqee ergaa akkamii kennuu danda'a maal contribute gochuu danda'a waan jedhu irra deddeebitee yaadda yeroos garuu ijoollummaan jira enerjiin jira motivationiin walaloo barreessuu kitaaba barreessuu sun barreessituu jedhamuunis yaa innis jira so akkasii garuu waan ani itti gaabbuumoo miti waan ani itti gaabbuu miti garuu isaa ol immoo waan hojjetamuu danda'u dheedhee waan yaaduu fi kan biraan ati dur yeroon si beeku irraa jalqabee yuunivarsiitii Finfinnee irratti isa ta'u eega baates giddugala aadaatti kunoo walaloo barreessuu walaloo dubbisuu waltajjii adda addaa irratti sagantaa dursuu maal kanaan beekamta. Ergasii garuu gara dhimma hojii seeraa kanatti erga galtee booda hin dhiifte waan kana hojii atamma hojjechaa jirtu kanas dhiisise moo interestiin sun si keessaa badeete? Gaaffii gaariidha gaaffii kana namni baay'ee na gaafata dhuunfaatti jechuun namoonni yeroo sana na beekanii inuma baddee waan ta'eef yaa maalidha yeroo sigaa barataan ture hojiin ani hojjedhus immoo hojii hagas mara conflict of interest qabaachuu danda'u waan akkasii miti gaafa hojii abbaa seerummaa hojii hooggansa mana murtiitti dhuftu garuu naamusni sirraa eegamu jira naamusni mana murtii mataa isaatiin of danda'ee waan baay'ee kee limitii si godha jechuudha so
sababii sanaa fi involvementii kee hirmaannaa kee gama hawaasummaatiin gama aartiitiin gama akkasiitiin jiru hin hir'ista. So sababii kanaafidha sababii hojii wajjin wal qabatuufidha. Garuu aartiin immoo akkuma siin jedhee aartiin walaloon maaliin kuni ayyaana wayiiti mitiire wanta itti kaaddamu sirra buufata. Sirra buufata. Plus ammoo barreessuuf maal jechuu fi wannoo san keessa ta'uu qabda jechuun ayyaanuma sana keessa ta'utu sirra jira. So wanti distraaktii si godhu baay'ee gaafa dhufu itti gaafatamummaan garaagaraa gaafa sitti dhufu haga barbaaddee irratti wannoo jettee barreessuu maal gochuun kun xiqqoo ishee hir'ataa deema jechuudha. Ayyaanni sun amma sirraa fudhatame walaloon jaallattaayi walaloon barreessitaayi tarii immoo yoo walaloo barreessite waa'ee maaliifaa barreessita laata amma anamma yoon tilmaame haadha seeraa seera jechuun akkasii walaloo akkas jedhu yookiin immoo haadha jechuun waan hundumaadha walaloo akkasii. Ayyaanichi sirraa fudhatameera yoo seeduu fi hin deebi'anii rakkoon qabu badhaafamatti. Baay'ee sirraan fagaadha. Boroma keessa jirti. Boroma keessa jira jedhee yaada. Garuu akkuma sila siin jedhee wannoo san keessa ta'uu qabda sii galee jechuun barreessuudhaa fi waan barbaadu wayii tokko qaba barreessuun mataansaa sirriitti dubbisuu qabda yaaduu qabda yeroo barbaada. So kaatee amma akkuma sila jettee yoo nama waan barreessu ta'e waa'uma haqaa waa'uma galmee namaa fa'a yoo ta'e malee akka isa yeroo qabaattee barreessitu sana hin ta'u. Yeroo dhumaatiif walaloo yoon barreessite. Yaadadhu tureera. Tureera. Hin dubbistaa kitaabota walaloo fa'aa akka nama yeroo sana barreessaa ture waloo jedhamaa ture tokkotti ammoo dubbistaa kitaabota walaloo ergasii as fa'aa ba'anii kitaabota walaloo barreeffaman fa'aa baay'ee kan sitti tole fa'aa. Hamman danda'ee dubbisuuf na yaala. Kitaabni yeroo dhumaa fi dubbisee kitaaba Abboomaa Margaati kitaaba walaloo. Araadan dubbisee so kitaaba baay'ee bareedaadha. Hamma naa danda'ametti dubbisuuf na yaala walaloo nan ajaa'ibsiifadha waan ta'eef jechuudha. Eenyuun ajaa'ibsiifatta walaleessitoota? Zalaalamaa Barraa. Zalaalamaa Barraa. Zalaalamaa Barraa. Dargaggoota keessaa Zalaalamaa Barraa warra nu duraa baay'ee fagoodha waan ta'eef. Dargaggoota keessaa gaaya Lataafaa faana wajjinumaan walaloo keessa turre. Amma garuu Abboomaa nan dinqisiifadha baay'ee. Abboomaa walaloo gabaabaa barreessa garuu immoo walaloo ergaa jabaa qabu barreessa. Akkaataan inni itti dhufes immoo addadha kan amma yeroo baay'ee walaloo dheeraa maalii barreessa namni baay'een walaloo baay'ee gabaabduu taate garuu ergaa immoo gaarii Toodiifaa toora lamaffaa barreessa. Toora lamaffaa akkasii garuu ergaan isaa immoo philosophical waan philosophy faa waan ergaa cimaa qabu waan qola qabu waan nama qabu barreessa waan ta'eef ijoollee amma jiran keessaa Abboomaa nan dinqisiifadha. Egaa Firaa'oliin gama seeraatiin gama walaloolee akka gara dhaabutti jirtaa garuu gamuma seeraa kanaan waggoota kurnan itti aanan kana Firaa'olii eessatti arguu dandeenya? Umriin kee meeqa Firaa'ol? 32. 32. Kanaaf waggaa 10 booddee eessatti arguu dandeenya Firaa'ol? Gama seeraatiinis gama gara dippiloomaasii kanatti duufuun oolu jedhanii yaada amma intarestii guddaa gara dippiloomaasii kanarraan qaba. So gara dippiloomaasii garaatti gara sanatti waan deemu natti fakkaata. Tarii Firaa'ol ambaasaadara jennee fa'aa ambaasaadar Firaa'ol waan jedhu fa'aa taayitilii akkasii fa'aa dhaga'uu dandeenya. Yaa of qopheessa akkasitti garuu of qopheessuun hin badu garuu dippiloomaasii irratti amma intarestii guddaan qaba. Gara international law maalii kanattis intarestii gaariin qaba. So gara sanatti guddachuun barbaada. Walumaa galatti. Baay'ee namatti tola gara yaaddee fi gara ambaasaadarshiippii ta'uu danda'a gara dippiloomaasii kanatti biyya bakka buutee bakka guddaatti akkasii arginu abdii guddaa qabna. Yeroo kee guddaa kanarraa immoo hooggansarraa hojii haadhummaa kanarra dhiiftee yeroo kee kana aarsaa gootee nu waliin teessee gaaffiif deebii kana waan gooteef immoo baay'ee guddoo si galateeffannaa waan yaadda hundumaaf immoo akkati milkooftu immoo akka Gammadaa Shootti hawwii keenya ibsannaa
Firaa'ol Tolasaa jedhu keessummaa gammadaa shoo waan taateef hedduu si galateeffanna. Horii deema. Cheers. Galatoomi gammadaa. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Baankii Awaash. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi hawwataa waan baay'ee isinirraa barattanii kan Firaa'ol Tolasaa waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Torban keessumaa biraa qabadhee isinii dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Gammadaa show warri nu daawwachaa jirtan immoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaa. Keessumaa gama YouTubetiin warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Hanga torbanitti nama torbanii nama